قبت كنا جالت هنكنا جالت شنها يبسو قبت أنا هنقص جالت وهميت رمو الميزان مو هنكن تكا فرسنتي دبا مثلا بيجيكم كتا وهم توي كيس بيجان كيس يا ما كم ولين جتشو دعاني أنا وانتنا دي بيتوك يوجراته كولاني في روزين والفودو هدمو مالي هنغنا سجالة دا أكا سجالة دا والجلاني صدر كاكنات أكا ستجالة لكنا ديبلي كيس غدي ديماني والي في إبسو نساني نافي الفاتح كانت نفوتي ركنا فكتتو كنفانا نركتي أنو ننكبو واتكو سينغدو دو إبادو للي أسيني رامبدو أنا فاجرة حاجة أنا ناسي قدامي أما في شيء قدامي تقطع بروتو برا هاي كاسة هذا كنا سرب برايتي فوافي سرب كنيسة عندنا من جلدا سرب شكري جمال سيدنا أيه شكري جمال كم جون جت دم تديم ذي أجيبا هلبوساني كمتي أجيبا هلبوساني كمتي أجيبا هلبوساني أناسي والجالاتي ولركاتي أبكي فقيساني ولركاتي أبكي فقيساني السلام بشامبوه تغيو كريتو بيو كره تغيو كريتو بيو كره ألا لا نسوسبتا يا والبيرقيني والهوباني يا والبيرقيني والهوباني سجل نسيني بريد تدير وكا بداوتو سيبا باسو ديما دكتك يا سجل انتي بريد جريت نديم يادا غرو سجل انتي سيب امبيكول سيب لا برا انت باسو Oromoon aadaa, duudhaa, kabajaa fi akkasumas naamusa qaba. Dubbii dubbatu keessatti wal ilaallataa, waliif quuqamaa, waliif qeeqamaati dubbata. Ceephoo fi qeeqa yeroo walirratti kaasus yeroo waa hedduu eeggataa keessatti gosaan, sabaan, amantii fi akkasumas maatii ufii waliif qusataati waa waliin jedha. Yeroo ammaa kana ijoolleen kenna ijoollee Yamanidha. Dubbii piraankiidhaan eegale gara wanta biraatti oofaati jiru. Dubbii kanarratti wantoota ajaa'ibaatii fi wallee isaan hajjirratti wallisan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. An Mootii Miidiyaadha. Mootii Miidiyaadhaaf warroonni maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni duraan maatii keenya taatan irra deebiidhaan baga nagaan gara chaanaala kanaatti. Akkuma beekamu ijoolleen keenya ijoollee Yamanidha. Warroonni akkaan kabaja qabnuuf jaalala qabnuuf dubbii piraankiidhaan eegalame gara wanta biraatitti oofaati jiru. Hajji kuulanii fi rooziin akkasuma saatii manaa hajjiidha. Dubbii kana xaxanii shira garagaraa keessatti uumuudhaan akka ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo garagaraatti qoodamanii wal nyaatan, wal fixanii fi wal arrabsan, wal qeeqan gochaati jiru. Namni tokko yeroo waa waliin jedhu dubbii eeggataa, uf duubatti waa kaayataa, wanta kaleessa waliin dabarse, jaalala kaleessa waliin dabarse, kabaja fi akkasumas dalagaawwan yookaan hojii hedduu waliin hojjetan san ilaalanii keessatti waliif quuqamuun, keessatti wal ilaallachuun hedduu barbaachisaadha. Dubbii xiqqoo kana dubbii piraankiidhaan eegalame kana oofanii siireesii gochuudhaan ijoollee keenya ijoollee Oromoodha bakka afuritti qoodaniiti jiru. Bakka afur yeroo jedhu gara kuulanii, gara roozii, gara hajjii fi gara haadha manaa hajjiititti ilmaan ijoolleen keenya qoqqoodamanii komantiidhaan wal arrabsaati jiru. Kun gochuuf maaf barbaachise? Dhuguma ijoolleen kun wal lolanii wal arrabsaa jiru moo isaan pirankii dalagaa jiran wanta jedhu laaluun hedduu barbaachisaadha. Akkuma viidiyoo ammaan duraa irratti dubbadhetti dubbiin isaanii kun pirankii akka ta'e dhibbarraa dhibbatti akka itti amantan isiniif himeeti ture. Garuu dubbiin kun pirankii ta'uu himuu hin barbaadan yeroo ammaa kanatti.
sababni himuu hin barbaanneef dubbiin kun viidiyoon isaan hojjetaa jiran akka gaariitti ilaalamaa fi waan jiruuf akka gaariitti hordoftoonni irratti walqeeqaa ceephoo walirratti fudhataa wanta jiraniif wanni yuutuub irraa barbaadamu ammoo ilaalcha namaati. Namni wal jaalatee, wal kabajee, wal arrabsee, wal xiqqeessee warroonni yuutuubaroota dantaa ummata isaan hordofuu hin qaban. Dantaan isaanii, dantaan yuutuubaroota anallee dabalatee mallaqa yookaan qarshii yuutuubiin ilaalchaan namaaf kafalu san duwwaadha. Kanaaf namoonni tokko tokko keessattuu yeroo beekamtii argatan, yeroo ilaalcha argatan, wanta hojjetan dantaa sabaa, dantaa hordoftoota isaanii hin qaban. Ijoolleen keenya, ijoolleen Yaman keessa jiran kunniin yeroo hedduu viidiyoolee garagaraa, viidiyoo hedduu nama gammachiisu, piraankii hedduu barumsa garagaraa namaaf dabarsu hojjetaati turan. Har'as hojjetaati jiru. Haa ta'u malee dubbii xiqqoo amma eegalan kanarratti wanti isaan oofaa jiran, adeemsi isaan irra deemaa jiran kun hedduu fokkisaa fi hedduu kan namatti hin tolledha. Ijoolleen keenya warroonni komantiidhaan isaan jala deemtanii wal arrabsaa jirtan akkuma amma dura dubbadhe akka wal qusattan, akka irra waliif dabartan, akka keessatti wal ilaallattan, yeroo waliin waajattan, yeroo wal arrabsitan naamusa keessan eeggattanii gorsa yoo ta'e isaan gorsu, yoo hin barbaachisin ammoo viidiyoo isaanii laayik gootanii yoo isin gammachiise, yoo isinitti hin tolle afaan keessan qabdanii biraa deemuun hedduu barbaachisaadha. Sababni isaas Oromoon safuu qaba, Oromoon naamusa qaba, Oromoon hammataadha, Oromoon jaalala malee jibba hin beeku. Kanaaf akka wal jibbinee wal arrabsinee walirratti duullu gochuudhaaf isaantu karaa bane waan ta'eef isaan ammoo isin karaa isaan banan kana irra deemuun barbaachisaa miti. Egaa kuulanii fi rooziin amma dubbii ifatanii jiran. Hajjiin ammoo gadi bu'ee isaan wajjiin shamara wajjiin taa'ee suuraa namaa cicciruun dubbii garagaraa dubbii fokkisaa kaasee viidiyoo keessan qabaa, viidiyoo keessan gad isinii baasaa, isin salphisaa akkas isin godha jedhee sadarkaa sanitti gadi deebi'ee ijoollee shamarranii wajjiin dubbii akkanaa viidiyoo akkanaa hojjechuun wanta isarraa hin eeggamne ture. Haa ta'u malee erga hojjetee haa hojjetu, faayidaadha erga ta'e, ittiin kafaltii argatan yoo ta'e, ittiin beekumsa argatan yoo ta'e haa hojjetu. Yeroo hojjetu ammoo keessatti wal eeggataa, waliif quuqamaa hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Sadarkaa maatiitti dubbii kana oofuun hedduu barbaachisaa miti. Suuraa waliis cicciruun, suuraa duraan waliin ka'an, gaafa jaalalli jiru waliin ka'an, gaafa kabajaan jiru waliin ka'an, har'a walitti dubbannee jirra, wal lollee jirra, wal dhabnee jirra jedhanii suuraa gabbaasanii cicciruun hedduu fokkisaadha. Wanta ilma dhiiraa irraa hin eeggamnedha. Ammas kuulaniin dubbii addaa dubbatte, kuulaniin dubbii addaa dubbatte, keessattuu wanti rooziin dubbatte waan hedduu garaa nama nyaatudha. Yoo dhiira taate, dhiira dabalataa taate, qabattoo lama walirraan hidhatte, surree lama walirraan hidhatte jettee ilma dhiiraa sadarkaa sanitti gadi buustee akkas jechuun hedduu barbaachisaa miti. Maaliif hundumtu isaaniitu biyya baqaa keessa jiran, nullee biyya baqaa keessa jirra. Namni biyya baqaa keessa jiru, namni maatii isaa bira hin jirre kabaja waliif gochuun, naamusaan walitti dubbachuun, dubbiin kun dhuguma lolas yoo ta'e ijoollee biyya san keessa jiran, ijoollee isaan cinaa jiranitti himanii karaa kabajaatiin fixatanii araaramuun hedduu barbaachisaadha. Egaan waa'ee kanarratti waa hedduu jechuun ni danda'ama. Gabaabumatti wanti an jechuu barbaadu, beekamtiin karaa kamiinuu haa ta'u ni dhufa, yeroo isaa eeggatee, waqtii isaa eeggatee. Beekamtii argachuudhaaf, sabiskiraayibii yookaan laayikii argachuudhaaf naamusa ofii fixatanii sadarkaa hin taanetti gadi bu'anii wal arrabsuun akka ijoollee daa'imaatti wanta hin taane dubbii xixiqqoo qotanii fuudhanii walirratti faaluun hedduu barbaachisaa miti. Kanaaf ijoolleen keenya kuulanii fi rooziin dubbii akkanaa irraa fagaadha. Akka piraankiititti dubbiin eegaltan sadarkaa guddarra deemutti jira. Jalqabas gaafa mana isii dhayxanii mana haadha manaa hajjiidhaa deemtanii piraankii san gaafa hojjetamtan dubbiin akkasii hinaasayamu ture. Dhiirri biyya kanaa akkanaa akkas isin godhaa maaf ulfooyta jechuun hin qabdan ture. Haa ta'u malee kun akka shamarraniitti shamarri waanuma waliin jettu. An akka kiyyatti dogongora guddaa godhee hin fudhadhu. Hajjiinis isa kana guddisee sadarkaa saniin ga'ee har'a sadarkaa har'a irra jirtan kanaan gayuun barbaachisaa hin turre. Haa ta'u malee erga gootanii wanta uma feetanuu hojjedhaa, viidiyoolee garagaraas walirratti hojjedhaa. Yeroo hojjettan keessatti kabaja waliif qabaadhaa, naamusa waliif qabaadhaa, naamusa adeemaan jechuun barbaada akka nama Oromoo tokkotti jechaadha. Gorsa kiyya kana yoo ka dhageettan taate wal kabajuudhaan naamusa keessan eeggattanii akkuma duraan
biyya san keessatti kabajaadhaan wal jaalattanii wal kabajanii jiraattanitti biyyatti sunis kabaja isiniif qabdutti kabaja keessan yoo isin waliif eeydan ormis isin kabajuu danda'a. Yoo isin waliin kabajne ormi isin hin kabaju. Booda gaafa rakkoon tokko isinirra gahe kan waliif birmatu isinuma. Har'a immoo wal madeessuun wal xureessuun maqaa hin qabne walirratti faaluun hedduu barbaachisaa miti. Kanaaf kanuman jechuu barbaada. Video gabaabduu takka video akka qoosaatti isaan hojjetan takka idduun isiniif buuse video kanarratti yaada gabaabduu isiniif kenna hanga xumura sagantaatti kiyyaatti ammas na faana tura. Hangam takka na jaalatta? Animo. Kuni bar kuni challenge mika. Challenge hangam takka na jaalatta? Hanqana jaalachuun na ibsuu qabda. Anan gasi jaaladhu hin meetiramu hin miizaanamu hanqan takka persentii dhibbaa ibsu. Matalan biyyi kun guddaa wayii himtu wayii keessa biyya kana keessa yaman kana keessa deemtee fixxa. Fixxumi jaalala asi jaaladhu kan daran addunyaa kana guutuu fixu jechuudha. Wallaahi al-azim. Ayya geeleen teete tokkoffaa kan mijaanii yoo si gaafatan. Kuulanii. Ayya. Ayillee akkas ba'e jechuudha hordoftoota hayyaa. Kan kun immoo akka waan beektanii maaliif kuulanii tan jechuudha. Baadiyyaa fi magaalaa jalaanamnu. Daawwattoota kiyyaa. Ana kuulaniin amma diraama kanarratti walitti hin dhufin dhugaa isinitti hime namni jaaladhus hedduu garuu kanneen kuulanitti qixxeessu hin jiru. Dhugaa isinitti hima dhugaan firummaan kuttuu jedhanii kanneen ani kuulanitti qixxeessu hin jiru abadan. Egaa akkuma video kanarraa argitanitti kuulanii fi rooziin jaalala addaa akka waliif qaban dubbatanii jaalalli isaaf waliif qaban jaalala dhuma hin qabne jaalala xumura hin qabne jaalala guddoo hanga addunyaa tanarraa si malee nama jaaladhu hin qabu waliin jechuudha ga'anii ani wanti na dhibe tokko yoo jiraate kuulanii fi rooziin wal fuudhuu hedammoo maali hangana si jaaladha akkas si jaaladha wal jedhanii sadarkaa kanatti akkasitti jaalala kana diippilii keessa gadi deemanii waliif ibsuun isaanii naaf hin galle shamarri shamaraaf jaalala akkanaa ibsuun kun keessi isaa maali? Egaa waan hedduu namatti toluudha waan baay'ee namatti toluudha. Oromoon safuu qaba safuu keessan akka eeggattan nan beeka haa ta'u malee viidiyoolee garagaraa yeroo hojjettan viidiyoo akkanaa kanneen kun viidiyoo bashannanaati viidiyoo chaalenjiiti hedduu namatti tola wanni jechuu barbaadu viidiyoolee babbareedaa akkanaa kan barumsa qabu kan kolfa qabu kan nama gammachiisu hojjechuu dhiiftanii sadarkaa deebitanii gadi xiqqaattanii wal arrabsuu irra maaltu isin geessedha gaafiin kiyya wantiin viidiyoo kana fidee dhufeef wal arrabsuu maaf barbaachise? Bifuma jaalalaatiin kabajaatiin akkuma duraa waliin turtanitti wal kabajanii wal jaalattanii yoo waliin hojjettan maal qaba piraankii garagaraa diraamaa garagaraa waliin hojjettanii guddachuun hin danda'amu kan guddattanis kan sadarkaa kana geettanis wal arrabsitanii osoo hin taane diraamaa fi viidiyoolee piraankii garagaraa waliin hojjechuudhaan har'as bifuma saniin osoo itti fuftanii hedduu namatti tola har'a dubbii xiqqoo tana fuutanii ebalu suuraa kiyya ciree ebalu maatii kiyya tuqee ebalu akkas naan jedhee ebalu iccitii kiyya baasee jettanii wal xiqqeessuun dubbii intaani walirratti oofuun barbaachisaa miti kanaaf naamusa keessan eeggadha ijoolleen keenya ijoolleen Oromoodha ijoolleen Yamanii Sa'idiin faa fakkeenya godhadha kan guddisee sadarkaa kanaan isin ga'e Sa'id Baabaan ammas kabaja akka isin eeggachiisu naamusa akka isin qabsiisuun asumaan gaafadha kabaja waliif qabaadha naamusaan jiraadha yoo isin naamusa waliif qabaattan ormi biraas kabajaan isin jiraachisa wanta ta'eef kanumaan isin jechuu barbaada hanga xumura sagantaa kiyyaatti wanta na faana turtaniif hedduu galatooma horaa bulaa deebana bye bye.